Garuu immoo seexanni akkamitti akka nama dogoggorsu hin beekamu. Waama xiqqootti lubbuu namaa balleessuu danda'a. Hojii akkamitti hojjettutti kan harki kee dhiigaan naqan? Maal? Amma dhiqannaa mana fincaanii dhiigaan baddattu hojii si keessas hojii akkamitti? Dhugaa keenya? Sin ajaa'ibu! Obboleettii kootiin na doorsisa. Yeroo darbee akka nama gaarii ta'e dhaqeen inspektar Simbootti jedhee natti muusaa xiqqaate jennaan. Amma immoo giiftii tajjeese jedhiitii dhaqee ragaa irratti ba'ee jedhee na dirqisiisaa jira. Namicha kana dudduuba garuu shira cimaa tokkotu jira. Yookaan yakka kana isa hojjete yookaan immoo yakka kana duuba jira jechuudha. Anas akkasitti natti dhaga'ama. Kanaaf garuu wanta tokko gochuu qabna. Maal? Dadhabina isaa barbaadu. Dadhabina maalii qaba jetteeti? Ani kanan jedhu waan inni siin jedhe hunduma isaa maaliif inspektar Simbootti himtu? Si dhukkuba moo? Kan inni ittiin na doorsisaa jiru obboleettii kootiin ni dhambara. Argitee? Ati inni maqaa guddaa qabaattee nama beeqa jilbeenfachiistu sababa obboleettii keedhaaf wanta hin goone qabda jechuudha. Kana jechuun dadhabinni kee obboleettii keeti. Dooktarii Eebbaan immoo kana sirriitti bareechee beeka. Obboleettii kootiin ala waan ittiin na doorsiisuus waan ittiin na gowwoomsuus hin qabu. Karaa dadhabina kootiitiin natti dhufe. Hundumti keenya iyyuu dadhabina mataa keenyaa qabna. Garuu gaaffii guddaan dadhabinni Dooktarii Eebbaa maaliidhaas jedhudha. Eeyyeen kun hojii manaa keenya isa guddaadha. Wanta tokko akkana gargaartuun barbaada. Dhimma kana irratti sirriitti eegattee yaaddeen booddee faayidaan isaa kan walooti. Maal akka isiniin jedhu hin beeku. An namas keessa jiru keessaa nama hundumaayyuu gaddisiiseera. Kun dhugaa nutuun hin beekin bakkeetti bahedha. Dhugaa lafa jirudhas. Yoo meeddannan kuchisiisin. Wanti baay'ee keessa koo deddeebi'ee garaa koo na nyaatu jira. Yoo xiqqaate dubbadheen illee hafuura baafadhaati wanta kana akka dhaamsaatti naaf ilaalaa. Gammee firee adda baasuudhaaf dhagaan ani galagashin hin jiru. Gammeef jirraa wal dhabsiisuudhaaf akka istiin taa'ee riba malee bulee beeka. Milkii karaa dadhabina isaatii qabadhe shiran hojjedhu kamiif iyyuu itti fayyadamee beeka. Har'a hundumti keessan milkii nama dhaaba hin qabne gootanii akka xawal waalleetti akkasin ilaaltan sirriittan beeka. Akka inni akkas ta'u kan godhe ana. Jiituun immoo dadhabbii meeqa booda jaalala isheen argatte dhabsiisuudhaaf jedhee yaalii guddaa godheera. Yoomii yeroo akka sanatti of gatee namni isa barbaachisu keessatti ani isa laaluudhaaf eeyyamamtuun turre. Walumaa galatti maafan isin dhamaasa. Ani eenyu keessaniif iyyuu nama gaariin turre. Kana yeroon jedhumoo waan namaa qofan isiniif yaadaa ture. Waanan jilbeenfadhuu fi guyyaa hamaan dhufee harka namaa waan na ilaalchisu natti fakkaateen beeku ture. Guyyaan kun yeroo na mudatu garuu kaleessa nu miiteetti. Kanaafuu wanti hamaan ishee mudatu namni naan jedhu isin keessan jiru ture. Nuti taphatteetti kun dhimma isheeti jettanii qobaatti nan dhiisne ture. Yeroo gadda kootti na waliin gadditanii hamilee naaf taataniittu. Jibba jaalalatti. Gadoommoo dhiifamatti jijjiirtanii akkan kaleessa kootti gaabbu na gootan. Dhugaa dubbachuudhaaf hundumti keessan nama addaati. Waan gootirraa waan dhabdeetu caala. Eenyumti keenya iyyuu sitti muufanne. Tole?
Har'a waan keessa jirtu tu arginu gadoo yoo sitti qabanne nutu gaddee malee si miti. Tasumaa sitti hin qabamne. Yaadannoowwan urjiin dhiistee deemte baay'eetu jiru. Isarra immoo situ nuuf caala. Ati jechuun urjii lammaffaadha. Waan lama isin jechuu barbaada. Tokkoffaa irratti galatoomaa, lammaffaa irratti immoo dhiifama. Amala kootiif dhiifama. Deebii kanaaf immoo galatoomaa. Ilaa giifti. Jalqaba irratti ana caalaa namni si jibbu jira natti hin fakkaatu ture. Amma garuu namni maalirraa ka'e akka eessa ga'u maalitti akka jijjiiramu sirraa hubadheera. Kanaaf agama akka si jibbu caalan baay'ee si kabaja amma. Kaleessa maal gootee turte? Waan baay'ee. Anumaa yaadadhu. Kaleessa yaadanna taanaan dhiifama maalii siif goonare? Namni baay'ee gorfamee jijjiirama. Sin garuu eenyuun sin gorsan. Yeroo keetiin gaabbitee jijjiiramuun kee immoo guddummaa kee agarsiisa. Dhugaa garuu garaa kirraa jijjiiramteetta. Kana booda eenyuudhaan tafkii wayii jedha nama. Baay'ee nama ajaa'ibda garuu. Akkam? Jechuun himii nu ficcisiiste. Yoomi kan si ajaa'ibu ba'aa guddaa tokkotu narraa bu'e. Waan luba fuuldura dhaabbadhee gaabbii kootiif dhugaa ba'aa jiru natti fakkaate bara. Dhugaan sin jedha. Isa duraanii caalaan baay'een si kabaje. Hundi isaanii iyyuu oolmaa isaan naaf oolan dubbadheen fixu. Kan kee garuu adda. Kaffalees dubbadhees fixuu hin danda'u. Baay'ee natti to'e. Ati immoo Dhugaan sin jedha. Aduu kana keessatti yeroo jajuun keetti dabalamu addunyaa biraa keessa nagalchiin sin jedha. Akkamittiin tasgabbaa? Ammas irra deebiin wal argine naan jecha akkamittiin hin tasgabbaa? Ani kana sitti meef nama biraarraa yoo dhageesse inni harta jedheen. Yeroo tokko akkas naan jennaan tolee siin jedheera. Ammas yeroo wal argitan hundatti akka inni muufanneef jettee dhuftee natti himtaa? Akkas jechuu koo miti. Maal jechuudha ree? Dooktar Eebbaan makiyaatuun si affeera jedhee kaaffee na fuudhee deeme. Yeroon deemu gumiin achi jira. Maal gochuutu narra ture? Achitti dhiisii deemuu narra ture? Turi. Ammas yeroo lammaffaaf kan wal argitan sababa Dooktar Eebbaatiinidha? Eeyyee. Naaf hin galle maal yaadde? Maal akka yaaduu barbaadde? Adeemsi namicha kanaa homaa natti hin tolle. Gamme. Of eegi. Nan beeka. Hiriyaa obboleessa keetii fi nama oolmaa guddaa siif ooledha. Kuni garuu dhimma jaalala kootiin wal qabatu waliin ilaallatu. Mee maal godhe? Maaliif yeroo kudhan akkasiin wal argitan godha? Akka tasaa ta'e malee inni itti yaadee waan godhe natti fakkaatu. Hireen beeku. Amma gochi Dooktar Eebbaa bitaa natti galaa dhufeera. Ija keenya sirriitti banachuu qabna. Dooktar Eebbaa irratti moo? Yoo kanadha jennee amanuu baanne illee shakkuu namaa tokkoyyuu rakkoo hin qabu. Garuu sitti miira. Maal? Dhugaa keetii homaa waan sitti min qaba? Maalidha maallatti himte? Akkas si jaalladhu. Waliigaltee sirriitti itti beekta. Maalidha namni haaruu hin danda'u moo?
Ga'ee Maaltu? jira qofa naan jette. Qacaala akkam maal sin jedhu barbaadde? Tole. Nagaa kooti. Akkamati? Afachu guyyaan har'aa maalidha? Jimaata. Ati nama guddaadha bar. Umurii kanatti nyaara godhuun sirraan bareedu. Atan mariyaa kootii? Yoo waan fe'ee dagatte akkamittiin guyyaa dhaloota mucaa kootii dagatta? Waaqa koo. Guyyaa dhaloota mucaa keetiiti? Hawwa callisan. Baay'ee sitaa jabee. Waggaa meeqa guute garuu? 12. Dhugaa jettamu? Firaawultuu waggaa 12 guute? Waggaan kun akkam fiiga garuu? Atasii maal hojjetta ree? Anoo ganamaadha manaa koo waliin bakka bashannanaas keessee bashannansiiseen kennaas bitee fi isa wajjiniin oolee dhufe. Kan kennaa ajaa'ibe malee. Guyyaa dhaloota isaatiin maaliif guyyaa lamaan kabajnuuf? Sitti natti himtee kabaja. Dagachuu kun man beekta. Anis nama dhuman. Ana beekaatu guyyaa dhaloota mucaa Riyaakotii dagataa? Kayan madeemna. Dhugaa waan dagatte natti fakkaate sitti qabameen ture. Kayan madeemna. Maal dhagaru? Maal si galche? Siif mitiim kanan biti. Firaawulii fi bar. Kennaan abbaan otoo hin beekee mucaadhaa kennamu hin jiru. Deemi adeemnu. Ati yoo na steetoskooppii yookiin immoo bittee fi waa'een dooktarii kanaan beekamu. Anaaf kan naan galle urjii hundura keessa waliin nagaatti jiraachaa turte miti. Eeyyee. Maaltu siif hin galle? Shamarreen hunda waliin walitti dhufeenya gaarii qabdu kun akkamittiin du'a ishee dura hunda waliin wal dhabuu eegalte? Maal jechuudha? Maal jechuudha jechuun maal jechuudha? Jala bultii du'a ishee dura hunda keessa waliin wal dhabdee keessa turte. Isaan keessaa tokkos ta'u irra geera. Ana moo? Ana waliin wal dhabdee maalii qabdi? Amman beekutti walitti bu'iinsa tokko iyyuu hin qabu. Itti amantaa? Eeyyeen. Irra deebiinsi gaafadhaa. Itti amantaa? Eeyyeen itti amana. Humti tokko iyyuu nu gidduutti uumame hin beeku. Barattuu Firii jedhamtu yeroo baddee barsiiftuu urjii barsiiftuu barsaa biqilaan shakkanisi qorachaan turre. Milkii amma fakkeessuu dhiisitii eessa deemte Firiin? Milkii dhugaasaa yoo nutti himte walumaan barbaanna. Dhimma keessa waajjira poolisii hin geessinu. Asumatti xumuruu dandeenya. Garuu dhugaasaa nutti himi. Maaloo daraa waaqaan homaa tokko waan hin beeku hin qabu. Dhuguman jechaa jiraan baduu Firii keessaa harka hin qabu. Kanaaf wal dhabdee keessa galtanii hin turre. Maarreen yeroo suma beekame akkan harka keessaa hin qabne gurbuun dhufe isaanitti. Nan beeka. Argitee garuu urjiin hojjettee ija namaa keessa laaltee hin beekne lafaa kaatee yeroo si arrabsitu sitti dheekkamtu si aarsuu danda'a. Eeyyeen itti haaruu itti aareera. Aariin immoo gadoo dhala. Maal jechuu keeti? Situ ajjeese siin hin jedhu. Hin sodaatin. Garuu utuu hin beekin nama ishee ajjeesee wajjin hidhata qabaattee odeeffannoo kennaafii jiraachuu dandeetti. Fakkeenyaaf yeroo isheen qophaa mana keessa teessu fa'aa itti himuudha. Hin xumurin ani naman odeeffannoo kenneef hin qabu. Dooktar Eebbaaf. Ani Dooktar Eebbaa kanan bare du'a urjii boodadha. Tasuma odeeffannoo narraa argate hin qabu. Anarraa odeeffannoo argate hin qabu jechuun nama biraarraa odeeffannoo argate qaba jechuudha miti. Isa maalan beekare? Kana dura inni nama gaariidha naan jettee turte. Moo ati yaada keessa jirteetu? Namichi sun moo? Milki maal taate? Jalqaba kana ajjeesisadhaa jettee. Deebitee moo lakkisa miti Dooktar Eebbaan nama gaariidha jettee. Amma immoo deebitee isa jechuudhaaf moo? Mucaan kun maaliif irra deddeebiidhaan yaada isaa jijjiira jettee jalqaba irratti shakkiti. Eeyyeen nama gaariidha. Namichi sun moo jettee kaatee nama gaariidha jette? Eeyyeen namichi sun baay'ee nama gaariidha. Kanuma siin jechuufan ture. Milki. Oo. Umurii kanatti buna sukkaara malee dhuguun gaariidha.
Hireen amma gochi dooktarii eebbaa bitaa natti galaa dhufe. Ija keenya sirriitti banachuu qabna. Yoo kana jennee amanuu baanne shakkuu namaa tokko yoo rakkoo qabu. Anaaf wanti naaf hin galle tokko hundi keessan dhimma dooktarii eebbaa akkasitti haasa'uu keessan. Garuu maaliif? Ani isin gaafadha malee nama gaarii nama yeroo rakkinaatti namaaf qaqqabu akkasii maqaa balleessuun maaliif barbaachise? Eenyutu gaarii rakkoo irratti dafee namaaf qaqqaba? Dooktar Eebbaa, ati guyyaa tokko sababa inni laaqana si affeereef kan akkasii isa leelliste osoo laaqana ciree irbaata si affeeree maqaa abbaa keetiitii itti jijjiirratta. Gaheegaa cigoo kee xumurteetta. Mee natti himi maalirraa argite? Waan inni irraa hin argine maaltu jira? Maarree kanaafiyyuu tokko lama jedhi natti himi. Hiree akka mucaasaatti hin kunuunsine? Mee kana ammaan beektu? Beekaa firiyaa gaarii ta'e imaanaan itti kenne kunuunsee nama gaarii ta'uu isaan mirkaneessine? Ammas gaaffii wal fakkaataan si gaafadha. Mee wanta kana hammam beekta? Dhugaa kana beekuuf raajii ta'uun na barbaachisa moo? Ija keenyaan wanta ilaalaa jirruudhaan bara. Kanan siin jedhu waan argite hundumaan amaniin. Wanti ija keetiin argite amantu gaaf tokko gatii si kaffalchiisa. Dhaaboo falaasama kee dhiisi. Yoomii yaaleen fayyisne? Wanti gaarii inni hojjete tokko yoo jiraate isa. Shirrii wayii garuu duuba jiraachuu danda'a. Isa immoo gara fuulduraatti ilaalla. Jechamaa hawaasa keenyaa keessaa kan na ajaa'ibu gaariin hin buluusa jedhan. Waaqayyos bakka nuun qajeelotaaf laannu argeedha natti fakkaata kan inni dafee fudhatuuf. Akkasii ati fakkaattonni kee yeroo akkasitti xiqqeessitan akkamitti bulu? Waan hundumaafuu waa'ee Dooktar Eebbaa waan ati hin beekne wanta baay'eetu jira. Maalidha? Yoo amma sitti mee sammuun kee duudee waan jiruuf lolaaf qophooftee ni edda. Kanaafiyyuu ija kee banatti ilaaluuf fudhachuuf yeroo qophooftu ani iyyuu sitti hima. Amma waan argaa jirtu hin amaniin jecha asiin immoo deebisaa boodan sitti hima ija kee banadhu jechuun kilaash waliin godhu. Sitti nafne isa kanaallee sirriitti qabatta. Salphaadha bara. Baalaansii kee eeguu qofatu sirraa eegama. Akkam salphistee maaloo? Ati waan dandeessuuf bara. Nan kufa jettee waa yaadduufidha bara. Amma akkasitiin taayitii marii sirriitti qabadha. Fuuldura kee ilaali tole? Gammi maaloo akkam nama sodaachisa. Oofaa jirta bara kormee ko. Eshoo. Amma gadhiisuuf anidha. Gammi sitti mee rakka gadi dhiisu.
Kana caalaa maal godhu ree? Tokko. Gamme dhugaa sin ajjeesa kan Lama. gadhiisne. Gamme. Sadi. Gamme sitti beera. Gamme. Of dandeessee tabar. Dhugaa asirraa bu'uun koo haa ta'u malee maal akkasii godhu sitti agarsiisa. Shoo. Gamme. Itun si bira jiru akkamittiin sodaadha. Itoo kuftees lafatee akkan si baraaruun beektumoo. Sin shaakalchiisan siin jedhee akkamittiin dandeessii gatuu dandaasa. Maalidha? Jaalala koo akkan siif hin ibsineefidha? Jaalalli jecha caalaa gochaa yoo argisiifame gaariidha jedhee. Maal kolfite? Jecha tokko yaadadhe. Ingiliffii fi saayikiliin ijoollummaatti barama jedhu. Beektu? Ijoollummaa namatti tola. Ani garuu baay'ee sitti gaddeera. Dadhabduu. Saayikilii ofuu dadhabda maali? Deemasi. Moosiifis akka kan ijoollee sagummaa 3 qabu siif qopheessuun qaba. Akkasii dhugaa moo? Dhugaa kooti bar. Duubaan gommaa 2 fuulduraan immoo gommaa 1 kan qabu sana. Tole. Akkas taanaan anis chaalenjii tokkoon siif qopheessa. Ati guyyaa tokkotti baraan anis guyyaa tokkotti nan bara. Ana gammeedha bara. Homaan dadhabu. Moo na dagatteeti. Wal barru? Gammeen jedhama. Amma of dhaaduu dhiisiitii chaalenjii siif qopheessa irratti ol ilaalla. Dhugumatti ati kana gochuu dandeessennaan anis akka warra sarkasii hojjetanitti miila tokkoof harka tokko qilleensa keessa dhaabin saayikilii kana oofa. Waadaadha. Homaan yaaddee. Tole chaalenjichi maalidha? Kun maalidha? Kun illee sirrii miti. Eenyu akka taate ilaalte ati gammeedha bara. Waan kamiyyuu hojjechuu ni dandeessa. Biddeen tolchuu akka waan guddaatti ilaaltamu? Jedhi natti agarsiisi. Tole. Turii kan kun irraa baafadha. Isarratti dabaluuf immoo? Saayikilii harka qabdee waan na gargaartiif anis xiqqoo isheen si gargaara. Kunoo siif rigeeraa tolchi gaama. Tolchi. Maal arbeessi taree nan tolchika? Isumaayyuu immoo itti gombistaa? Itti gombisuu waan boca isaa sirreessu sitti fakkaata? Amma na riifatee gaafa inni irraa walumaan argina. Eeleen ofiif hin tolchu bara. Waan ati ittiin kennine siif hin kennu. Yeroo jalqabaaf bukoodhaan situ kaartaa Afrikaa kaase. Tole Mr. Gammee, amma waan jettu qabda? Eeyyee. Ingiliffii fi biddeen tolchuun ijoollummaa naanidha. Jechamni akkas jedhu hin jiru.
Dhugaa akka irratti na bohaarsitee hin beektu. Karoorri koo jalqabaa maalidha? Madda gammachuu fi madda kolfaa kee ta'udha. Malee biddeen tolchuu hin dadhabu. Akkas miti argii bara. Kaartaa Afrikaa tolchitee akka irratti na bashannansiistee hin beektu. Hin arbeessin. Homaa hin arbeessini. Inuma kaartaa Afrikaa jedhee maqaa gaarii siif kenne. Kanaaf na galateeffachuu qabda. Malee buddeen rooga tokkoyyuu hin qabne tolchitee. Tole haa ta'u wanti guddaan akkasitiin gammaduu keeti. Karaa kanaan naaf milkaa'eera. Maal qaba gadda galgala yeroo siif bilbilu yoo narraa kaastee ta'e mukaa'een man dabarsu akkasitti na kolfisiista turte. Dafee waan harrafeefi bar maal taatee mukoofte? Natti tolaan jiru jettee malee maal akka taatee seeraan natti himne bar. Qofaa kun mana duwwaa keessa ture. Manni na liqimsuudhaaf ka'e. Mana duwwaa keessa? Guyyaa dhaloota mucaa Dooktar Eebbaa ture. Beekaa fi Dooktar Eebbaan guyyaa dhalootaa isaa kabajuuf achi deemanii turan. Dooktar Eebbaan mucaa qabamu? Eeyyee. Mucaa Firaa'ol jedhamu kan waggaa 12 qaba. Haadha warraa qaba? Eeyyee. Iftuu jedhamti. Abukaatoo cimtuu akkamii seeti? Dhugaa baay'ee namatti tola. Gumi, akkam ree? Jala kun amma gaafati. Akkam immoo dhimma hiree waliin isa akkam goote? Homaan jedhu yaalaan jira. Anis waan narraa eegamu gochaan jira. Eeyyeen sirriitti malee isaaf baay'een si galateeffadha. Homaa miti. Gara fuulduraatti sitti fufa. Garuu immoo sin gargaara qofa otoo hin taane wal gargaaraadha miti waadaan keenya. Eeyyeen garuu karaa kamiin akkan si gargaaru natti hin himne. Amma sitti muufani. Akka na amantuuf jedheetanan waan narraa eegamu durse malee. Agartee ani akka irraa bilisa. Si amaneera. Ila na amanuun kee gaariidha. Garuu immoo si otoo hin taane inspektar Simbootuun amanuu qaba. Isheen akka na amantuuf ija isheen irraa kaafachuu qabdi. Kanaaf immoo nama biraa irratti akka isheen xiyyeeffannaa ishee gootu gochuu qabna. Eenyu irratti? Barsiisaa Biqilaan nama akkamii? Maal? Nama siiriyeesii wayiiti miti?
Dhuguma baay'een keenya hin jaallanne. Akkuma atiyyuu jette nyaarri isaas hin diriiru. Urjiitti dheekkamaa ture. Eeyyeen garuu barsiisaa Biqilaan urjii qofa osoo hin taane hunduma keenyatti kan inni dheekkan. Kanaafuu akka waan inni urjii ajjeesetti shakkama gochuu dandeenya jechuudha. Maal Dooktar Eebba? Barsiisaa Biqilaan nyaara hin diriiru hundumatti dheekkama malee sadarkaa nama ajjeesuurras waan ga'u natti hin fakkaatu. Anoo ani maqaa koo qulqulleessuuf yaade malee akkamitti nama qulqulluu yakkamaa godha? Gara jabeessa akkasitti itti fakkaataa? Kanaaf maal yaaddee ture? Ela. Ani kan yaada simboo facaasuudha. Yeroo isheen Dooktar Eebbaadha jettee yaaddu, ati immoo barsiisaa Biqilaa ta'uu danda'a jettee yaada ishee asiif achi goota jechuudha. Barsiisaa Biqilaan garuu sodaan kanaaf galan. Garuu immoo namni tokko ishee akkan hojjenne taanaan waaqnis dhugaanis isaaniif falma. Bilisas isaan godha. Kanaafuu barsiisaa Biqilaas yoo ta'e amma yeroodhaaf shakkama malee oolee bulee yakkicha akkan hojjenneef ba'uunsaan oolu. Gidduu kanatti immoo anis waan biraa yaaduudhaaf boqonnaa argadha. Akkasnaan hin jetture. Garuu immoo barsiisaa Biqilaa ta'uu akkamittan isheetti jechuun koo lafaa kee yeroon akkas jedhu nan shakkitu. Kallattiidhaan akkas hin jettuun ta'uma keessa gidduu boofta. Ilaa akkam seete. Gurbaa gowwaa kana dhaqa. Otoo inni waraabaa jiru hin qabu. Maaliif waraabda? Yuutuuberadha. Namichi kun yeroo hunda ijoollee kanaaf nyaata yeroo fidee nyaachisu nan argan ture. Isaan qofas miti. Ijoollee daandiirra jiraatan abbootii fi harmoolee harka qalleeyyii ta'an hunda yeroo inni gargaaru yeroo baay'ee argeera. Kanaaf immoo waan natti tolee fi konteentii gaariis waan ta'eef waraabee yuutuubii irratti fe'uun barbaade. Maalin balleessa? Maalan balleessa jettaa sayyuu? Yeroo rakkina ijoollee kanaatiin daldaltu xiqqoo isheen qaanoftuuti. Maal rakkoo qaba? Yuutuuberoonni baay'een akkasitti miti kan hojjetan. Ana irratti jalqabe moo? Kanaaf iyyuu balleessaa isaanii yookiis dogoggora isaanii itti fufsiisaa jirta qaba. Ijoollee lamman kana gargaaraan jirattee toora miidiyaa hawaasaa irratti yeroo baasuudhaaf dhuftooti. Sammuu isaaniitiif yaaddoftooti. Kosii wayi. Deema macha godhawaati. Namicha tasgabbaa'e. Waan tokko sitti amma isa waraabde balleessitii naannoo kanaa deema. Maal si galche? Inspektar Simboonaan jedhan. Amma waajjira poolisii si geessee jiraattota seeraan ala waraabuu keetiif naannoo kanatti immoo jeequmsa kaasuuf yaaluu keetiif qorannoo fi matatuun sirratti hin baniin isa waraabde balleessitii naannoo kanaa deema. Kunoo balleesseera. Nan deema. Turi. YouTube irraa hordoftoota meeqa qabda? Egaa akkuma waliin jenne gochaa jira. Odeeffannoon inspektara bira ga'u gaafa yaadu baay'ee mana kofalchiisa. Milkaa'ee qofamu miicallisii mana dargaggeessa. Ele milkiin ani hin goone jedha. Saamsoon giiftiidha jedha. Gumiin immoo barsiisaa Biqilaati jedha. Amma isheen egaa jiddu kanatti waan qabattee gaddiiftu wallaaltu. Maarree amma immoo beekaa akka shakkitu gochuu qofatu naaf. Maarree isaaf kan biraa namoota lamaan wayii akka shakkitu waan godhan gahu. Eeyyeen kaa akkuma walii galee sanatti yaada ishee bakka soddomatti bittimsineetti yakkamaarraa yaada ishee akka kaafattu gochuudha. Yaada ajaa'ibaa akkamii fiddeeti? Maal mootoo yaaddu yaada kana fiddeeti?
Akkan gurbaarraa dhageetti yeroo baay'ee waan kana goota. Yeroo baay'ee ta'uudhaa baatus darbee yeroo maallaqa argatudha. Laphee qajeelaa qabda. Qayyeroonni waan kanaa olii godhan meeqatu jiran yaani kana godheera jedhee yaadu. Michichiloonni dhagaa xixiqqoo walirra tuulamanii gamoo boodarra akka gamoo guddaa ta'an hin beektu? Michichilli dhagaa tokko garuu qofaa isaatti adda ba'ee gamoo kana aanatu dhaabe jechuu hin danda'u. Jedheesoof jechuu hin danda'u. Argitee? Hojiin keenya waaqa biratti nu galateeffachiisus, nu komachiisus danda'a jechuudha. Waan gaarii gochuun akkamitti nama gaafachiisa? Waan qabduraa nama gargaaru waan baay'ee gaarii ta'edha. Inni sun garaa waaqayyo akkasitti gammadu godha. Garuu immoo nama sana gargaareera, ana lafaa kaasee akkas godheeraaf jettee of jajjataanaan inni sun si komachiisaa jechuudha. Kanaaf yeroo nama gargaartu of eeggannoo si barbaachisa jechuudha. Ati garuu akkamitti dhufuu dandeessa? Haalli uffannaa keetii immoo maalidha? Naaf hordofaa turte? Yoon si hordofe yoo. Abshir nama gargaaruun keessa hin gaafachiisu. Yeroo dhumaatiif egaa dadhabinni dooktarii argameera. Maali? Haadha warraa iftuu jedhamtu qaba. Abukaatoo jabduudha. Akkasuma ilma dhiiraa waggaa 12 firaa ol mucaa jedhamu qaba. Dhugaa keedha? Isuma qofa qaba. Eenyugaa kan ija jabaatee mucaa tokkicha inni qabu morkuu kan danda'u. Kanaaf maal yaaddeere? Akkuma inni baaf gala sochii obboleettii keetii hordofee si doorsisaa ture, atis mucaasaa akkas gochuu qabda. Waan inni obboleettii keedhaan si doorsisee godhi siin jechaa ture, ati immoo mucaasaadhaan doorsistee hin godhu jechuu ni qabda. Eessaa dhageesse? Eenyu sitti misi? Annatu itti hime. Waan tokko akkana gargaartuun barbaada. Dhimma kanarratti sirriitti eegattee yaaddeen booddee faayidaan isaa kan lamaan keenyaati. Dhimmichi maalidha? Obboleessi koo hiree sirraa fudhachuuf akka dhamaa jiru beekta. Qabatamaatti ta'uu baadhus Dooktar Eebbaan garuu dhimma kana dudduuba akka jiru natti dhaga'ama. Isaan iyyuu siif hin mirkaneessa. Yeroo baay'ee hireef gumiin akka dhoksaatti ol arganiif isatu haala mijeessa. Dooktar Eebbaadha. Tarii ajjechaa hojii keessaa harka qabaachuu danda'a. Ni ta'a. Kanaafiyyuu yakka kana raawwateera yoo ta'e akka seeratti dhiyaatu. Yakka kana hin raawwanne taanaan garuu siif hireen akka walitti fuftan gochuu dandeenya. Gamme, ati garuu wanta tokko nu gargaaruu qabda. Maalidha? Akkas taanaan tiimii keenyatti dabalamteettaa jechuudha. Anis itti waliif galeera. Waliin taanee namichattii kana kiyyoosee keessaa bahuu hin dandeenyetti galchuu qaba.